بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كبجمتوتا أمتوتا كينيا وربيا كيسا وربيا لا إدو مجرتا نوت نجيني رحمن ربي سن راجراتو إلا يرون وأما كيسا جر جارا ريك دمي تكفا جارا تكنولوجي نتبابلت جارا انفورميشني أكم حديثان ضيفا ليوتو إذا نتق الحديد وقرب البعيد فانتظر الساعة الأنجل النبي عليه الصلاة والسلام إذا نتق الحديد قافا سبيلي دبتو قافا إني فقو ياتو قافا تكياما يكدو جدا كان جعل ربي قرآنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير فرد غانجي والحمير هري لتركبوها أكسن إرتي سنوفي وزينة أقسم اسمه بريرناف إسني ومجديتو ويخلق ما لا تعلمون وان إسنين بيك نمو سيتشان وماجد آية من آيات الله كن آية ربيك معجزة ربيتي ربين وقاكم تقو إبا أفرين دورا وان جر تفايدمو إبسيفي فردا غانجي حري دبتك وان إسنين بيك نن وماجد أروبلان هم بيكن نيودي ولا كان نبر ريفو غار إبتوك كونكولاتا هم بيكن akkasumas immoo baabura jirullee hin beekan markaba akkasiilatti hin beekan garuu rabbiin ishaaraa maal godhe waan ilmaan namaa alas hin beekne haaraan akka dhufu nutti ibse waan nu amma keessa jirru jechuudha yeroo teknooloojii jechuudha yeroo kana keessatti ummanni islaamaa teknooloojii kana haala gaariitti yoo itti fayyadamne teknooloojiin kun akkuma jedhamu zuushujuun sibiila qalamaati waan gaarii yoo itti fayyadamne gaaruma murra waan badaa yoo itti fayyadamne baduma murra teknooloojii amma keessa jiru keessa inni guddaan tokko teknooloojii moobaayiliiti waggaa 100 dura moobaayilii dhufee nama kiiloomeetirii 1000 walirraa fagaatu 10 walirraa fagaatu sekendii tokkotti wal qunnamsiisa hoo jedhame namni nama nu ture nuyyuu yoo sabiyyi turre san kanan beeknaa moobaayil keessattuu warri baadiyyaa eessaa dhufe hin beekamu kun maal aayatu min aayatillah kun aayaa rabbiiti milikkita guyyaan qiyaamaa qaqqabullee milikkita akhir zaman jiraachuu agarsiisa kanaaf waan kana ni'maa agar tokko ni'maa kanatti fayyadamni firoota keenya ala jiran da'awaa ittiin dhaggeeffachuu waan khayrii gaarii ittiin dhaggeeffachuudhaaf waan gaarii guddaadha faallaa isaa yoo ilaalte immoo badii yoo itti dalagne haraama yoo itti ilaalle waan hin taane yoo itti hojjenne innis gara hin taane deema kanaafuu teknooloojii kun sibiila qalalamaa yoo ta'u keessaayyuu teknooloojii akka moobaayilii kana haala gaarii itti fayyadamuu barbaachisaadha haalli gaarii ittiin fayyadamu keessaa tokko akka fakkeenyaatti yoo fudhanne kana namni tokko waan keessa keewwata hadiisa keessa keewwata waan ilmi keessa keewwata kana keessa keewwatee konkolaataa irratti banatee yoo qobaa jiru banatee mana isaatti banatee dhaggeeffata taa'ee jechuudha keessatti seebii godhatee akkuma kana yoo waamicha illee waamu waan gaarii isa boorsaa ergaa isaaf dabarsaa kan daawaa akka ta'u kan akka nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa ummata keenya boorsaa toohida barsiisaa sunnaa barsiisaa halaal haraama barsiisaa ummata kana kan gar diiniitti kan beekumsaati kan fidu sagalee illee irra keewwatanii waraabbatanii sagalee amma bilbiltee nama gaafattu bilbiltee amma namni sirraa kaasutti dhaabbattee sagalee kan dhaggeeffatte jechuudha yoo masgida jiraatte yoo karaarra jiraatte yoo ala jiraatte yoo mana keessa jiraatte waan kana yoo banattu ati haraamarra hin jirtu jechuudha waan hin taa dhaggeeffataa hin jirtu jechuudha gar tokkoon ergaa kee dabarfataa jirta gar tokkoon immoo daawaa dhaggeeffataa jirta akkatti ummanni keenya teknooloojii amma dhufellee akka fakkeenyaatti fudhannee haala gaariidhaan waan gaariitti fayyadamuu qabna jechuu arra ergaa gabaabaa isaanii dabarsuu barbaade isin immoo ekspertii waan kanaa maal jettu akkamitti waan kun hojiirra oola. Egaa hordoftoota keenya wanni kun sagalee waamichaa yeruma gartee nuti bilbillu kan dhaggeeffannudha kan amantaa kun jechuudha sagalee ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidota isaa keessaa hedduusaa irra isiniif keenyatti jira kanneen keessaa hanga namoonni 100 wayitti dhiyaatan irra fayyadaman irra kaatanii irra fayyadamaa jiru tokko tokkoon isaanii kanumaafuu akkaataa gartee itti fayyadamtan irraa tokko tokkoon isaa peejii ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa peejii qiyyas kan ustaaz Haydarrattis ni argama waan ta'eef jala deemaati itti fayyadamaa irraa fayyadamaas itti fayyadamoo qabu osoo hin irraas fayyadamaa yeroonii fi haajaa keessan keessa jirtanii utuu qur'aana qara'atanii osooniif masgida keessa jirtanii haajaan isin qabee nama bilbilu yoo qaatan sirba dhaggeeffachuudhaa fi kilaasikaala gaarii garagaraa dhaggeeffatanii namoota gartee hin barbaachisne biratti yaada keessan olii qaqqabuurra yaada keessa walii qabadhaan isiniin jaa fakkeenyaaf yoon ammaan ustaaz Haydariidhaaf kaniin bilbilu tahee kanin dhaga'u waan ustaaz Haydar irra godhatee miti waan inni ani fi qiyyaa ifi filadheen dhaggeeffadhaa jechuudha walii gallaami
الرندد بيد همس وانا سجل تزرياتين نابواجو خنا نجيب ولما برباده سما كودكو خنا بوجي فكرة ومتراز خنا فوق بليان خينيا كودين أستاذ رايا بمجا إبلا ما فوليتو سيستم راجر خنا فو tokkon sa khabar badan kanin barban khagartee in arkatani leenu tima isini firqeenya itti fayyadaman dhaamsa keenya irraati isa boriitiin bor walagarra waan kana hojirran oolchisu inni abdanna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh